السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم تكتب بلوان إن شاء الله لك دجاج براد استجابة كرجل كل وغيرات سنتين يجيكو أقامو فون أكثر تواجه سنتين تلقيتها دو كارت ما فون رأيناني رجعتني وأنا في الرقم دفتين كسنة كاجراني كان بكسنتي بشان دفتين شنكرتي ورق الغار kan jedhamu fi jirfa argatani waan sarra jiru gaara keessa dafiseen qofa nama kana ganaan bishaan qulqulluudhaan immoo affeele kana keessaan naqamma daqiiqaa 10 walgar todayyaa kan shunkurtii waraq algaar kan jedhamu firashii kan argatani biyya keenya keenya jirtanii jiraamtu kana waraq algaar jechuun kana jirfa keessa buusee jirfa habbaadha keelis habbaat keessa buusee jira akka fooliinsaa keessaa baduufi jechuudha amma kana keessa nan gannaqa bishaan kana jechuudha ganaan bishaan qulqulluu bidirraa kan jedhamu istii qulfitti ganaan affeeta bakka kanatti immoo shunkurtiidha hamsaan hojjedha ganaa waan hin hojjedhe jira kun gibdaadha gibdaan jechuun na dubbisuun meedira nyaata hojjechuuf xinqii barbaachisa hin jedhe akkaataa hojjedhuun hanga dhumaatti na waliin ilaaltu amma kun daqiiqaa 10 xumure keessaan gannaqee bishaan qulqulluu asitti qopheeffadheen jira kanadha akkanatti bishaan dafiseen jira bishaan qulqulluu asittaan deebisee qollofa sarara keessaa naqeen asitti deebisee feena ilaaltuun gadhuma deebi'ee dhufeetiin jira maddoo kanatti shunkurtii maratee wadhee bunni ta'ee jira amma isinitti argisiisa foon immoo sitti bilchaataa jira bishaan qulqulluutti deebisee affeelaa jira saniin jedhee bishaan soogidda bishaan malee waan biraan qabu foonichi amma shunkurtiin hanga sila argitanii sun akkatti galtee kun qabbafamee xiqqate amma kun akkuma isin aquufini ruuz masriin hojjedha ruuz masrii burtuqqoo gurguddaa xaasaa inni itti fidan afuriin hojjedha manatti nyaatama mana warra shiitiin geessanaa jechuudha iddoo tokkotti qolollaatii isaa iddoo tokkotti naqa addaan hin qolollaatii isaa maaliifii ruuziin baay'eedha foonillee baay'eedha jechuudha amma iddoo kanatti qimamee isin aquufini iddoo kanatti qullubbii qaaraadhaa fi qullubbii firee 10 wayii daake walitti bulleessee itti naqaa jira manni hundi garuu qullubbiin jaallatu nuti akka Itoophiyaatti hojjenna mana kanatti shunkurtiin keessaa dhumee jira maaliif iddoo kanatti ruuziidhaan waan hin hojjechuudha shunkurtii sirriittiin bilcheesse zayitiidhaaf zibdaa dhaniin bilcheessee jira jechaadha iddoo kanatti gaafa dhum tokkotti nuti nannaqa qimamii iddoo kanatti filfila sadiin hin beektu maankaa 3 jechaadha maankaa 3 maaliif qimamii duraan isinitti argisiise keessa hin jiru kun haaraan hojjetaa jira maankaa 3 filfila sadii iddoo kanatti immoo babrikaa yookaan barbaree meewaa'ee barbareetti barbarikaa kan addatti ni baasa biyya keenyatti kolofaa fi xirifee jedhu biyya keenyatti naannoo biraan beeku kun amma xirifee si nama gubduu maankaa 2 qofan itti naqa inni kun immoo babrikaa kan jedhamu kolofaa sana sirriitti gubu maankaa 4 wajjin xiqqamuun barbaachisa tumanna dhaabbata tokkotti
Iddoo kanatti immoo kammuuni maankaa afurii kammuun daakamaasa. Iddoo kanatti kizbara matuun hin beektu. Kizbara jechuun insilaalee jedhu biyya keenyatti firee insilaaleeti. Fireeshin isaas ni jira. Kun immoo daakuu isaa. Fireeshin isaas ganaan itti naqa. Daakuu isaati maankaa 5 maankaa gurguddaa miti haakaleenya. Asitti immoo boodarrattuun daakuu qullubbii firee maankaa 4. Maaliif nyaata baay'ee iddoo tokkotti hojjedhee addaan hiree qolollaa keessaa hiree mana warra siitti erguu kan jiru. Gatiin achi hin deemne fi amma kun asitti hojjedhee ergaa jira. Jara kana waliin nyaachisa iddoo tokkotti. Abidda jira annasee jira. Shunkurtiin silayyuu bilchaatee waan jiru wajjin qabamuun barbaachisu. Maaliif shunkurtichi bunni ta'uu qaba. Amma kana keessatti sirriitti mul'achuu hin qabu. Ruuzii wajjin hojjechuuf waan ta'eef jechaadha. Amma iddoo kanatti immoo timaatimii daakee jira. Timaatimii firee 8 wayii daakee jira. Sannaqa cimqiin barbaachisu. Foon gubbaarra kaa'u darah gitu karena berkata karena setelah bisa ada sampai jeruk sama imamu sama kofafin dakika bukan di merasanya susah mana bod majun tomati timati majun tomati maju ni ganang kusina karasi kiside tenan amma video itu kan hiru ganang demi tidak ada maju ni tenak to majun mangka afuri ya amma ga timati ni tenak ko ya itu bisa terlalu jauh dana kuzbara dasi fresh kuzbara dasi bagdona sin mumuret na kan jadi aman jamare masih itu do kana si form bisa tara ruzi garu kayaknya kana hunda sa para si kana hunda sa walnya ke garu do seperti na ruzi adan ramal si achi gesi se kalse rasanya berajar sih sini sih ruzi bicara nak kalau latih putih demti sih tapi aman aku nak satu sebarada kena nih mumuret bagdona sih wajib kena kosin kenar gitu so gede wadini anak kohon nasi wow tebe dhufeetan jira kizbaraa fi bagdoona si fresh asuma gibbii keessaan fide nu bira sin jiraachaadha ziraansa muree jira walumatti naqee kizbaraadha fi bagdoona si jechaadha sirritti nyaata mi'eessa maajuun tomaatimii sila siniin jedhe fidadhee jira amma akkasii ammaa sila qolallaati sila amma laaltu akkamitti akka bilcheesse jechaadha
fakkaatu laala. Maashaallah. Sirriitti wal nyaatee jira. Bishaan danfisee jira asitti immoo laala. Maaliif qolollaatii kan addaan hin jira. Sirriitti bilchaatee jira margatanii. Shunkurtiin isaa maaltu isaa habbaa wanti qabu keessa hin jiru. Abidda jalaa qannasee sirriitti bilchaatee jira jechaadha. Ammas daqiiqaa 10 nan bilcheessaa. Majuun tomaatii fi kisbaraallee itti deebisee jechaadha. Naqee amma ni qolollaatii kana addaan hireen bishaan xiqqootti naqee hireen nusa isaa qixxeessaa jechaadha. Irraan ergaa jechaadha ruuzii waliin achitti itti naqu. Nusa isaa asitti naqee yaala. Yaa salaam nyaata akkamii amma. Seemseen maashii ta'edha. Nama maashii hojjetuuti. Amma qolollaatiin kuni urgaansaa kana sini jechuun himuu hin danda'u. Qolollaatiin sila bilchaatee jiruuf rakkoo hin qabu. Amma daqiiqaa 10 bishaan hin danfisee kan sumatti itti naqaa jechaadha. Halas amma daqiiqaa 10 akka inni wal fudhatuun taasisaa. Sana booda nusa addaan hiree bishaan amma ga'uuf edda nusa isaarraa hiradhee nusa isaatti bishaan amma ga'uuf itti naqadhee ruuzii itti naquu bichaadha jechaadha. Ruuz masriidha. Xaasaa 2 asittiin itti naqa. Xaasaa 2 immoo achitti itti naqu jechaadha. Akkasii mee gadhumaatti na laaltu xumuree jira yeroo gabaabaa keessatti jechaadha. Ruuziis bilchaatee jira. Kun foonis bilcheessee foon waan biraatti nanne maaliif qolollaatiin waan asii jiruuf foonii sila isinitti argisiisee jira. Daffisee keessaa foolii isaa keessaa balleessee indaganaa kan biraa immoo irra deebi'ee distii qulfii kanaatti bilcheesse soogidda qofanii jechaadha. Amma kun sila kanarra qolollaatii kanaan jiru akkatti nyaatu. Amma foonichi qubaatti naanni xiqqoo ishii foolii kanaa qolollaatii fudhatee irraa kaasee ruuzii jalaa kaasee ka'een foon gubbaarra naqaa fi akkasitti gadi baasaa jechaadha. Amma bilchaatee jira. Waa baay'ee disamadaa nyaata irratti qal'aadhaan hojjetamu. Wanti kana isinitti argisiisaa jiruu fi yeroo baay'ee nyaata iddoo yoo akkatti karaa bakka biraa geessuudhaaf isin ajajanii isin cinqanillee cinqiin barbaachisu. Maaliif namni siistamiidhaan fayyadama. Ammani sa'aatii tokko keessatti waan 2 xumuradhee jechaadha. Amma kan isheen footee deemtus wanti cinqii natti fidu hin jiru. Kun ola. Foonis asumatti qubaatti kaa'eefii jira. Asumaa footee deemte achitti ruuzii qofatti natti. Kun qolollaatii sila isin argisiisee jira. Kun qopheesseefii jira. Lachuu qopheesseefii jira. Kanumaan kennaaf jechaadha. Kanaafuu asiis nyaata kan kiyyees qopheessee kasiis jaa'iza godhe. Ruuzii immoo xaasaa 2 kana 2 itti naqa. 4 qolollaatii aga sila isinitti argisiisan hojjedhe. Xaasaa kana 4 ruuzii jechaadha. Kanaaf ishiinis ruuzii xaasaa 4 kana footee geessite achitti itti natti. Ammanis kun 2 qopheessee xumuree jira. Akkasitti hojjettu. Jajjabaadhaa keessattuu warra nyaata hojjettan sodaatina. Nyaata daqiiqaa tokko keessatti siistamiin hojjetamaa jechaadha. Kana fakkaataa turtii gaarii. Kan jira amma ruuzii itti naquufan jira. Ruuzii kan achitti itti naqanuu fi asitti illee itti naqan addaa isinii baasifin jira. Achitti kubbaayyaa 2 gurguddaa tokko. Xaasaa gurguddaa 2tti nama asitti illee xaasaa gurguddaa 2 miiceen jira iddoo kanatti bareechiti jechaadha. Ruuz masrii beekamtii keessanuu. Amma gaa qolollaatiin keenya bilchaatee waan jiruuf addaan hiruufan jira. Nusa asittiin nusa achitti jechaadha. Haala kan qolollaatiin kan qophiila. Nyaata Itoophiyaan fakkaatu. Margatanii bagdoona ishee fi kibbaraan silaas wal nyaatee wantu hin jiru keessa. Akkasii
nyaata lixxin qixxin jedhe jirtu amma qolollaatii kanaan ergaafanii achitti roozii bishaan itti dabalanii roozii itti naquu jechaadha isaanii waliin makeen addaan irra argisanii waa amma kana sanitti argisiisuun koo waa lama qannasuu isaati maaliifi warra kootii fudhee deemus hojjedhunnaa sinnaan jette ganaa distii meeqa fiigee saaqutti sistamiidha kunis ilaala amma sumatti fixadheeni qolollaatiin ergaa fasumaachi nuusasaa jechaadha jetti bishaan itti dabaltee ruuzii itti naqattise maatiin baay'eedha waan ta'eef achitti ruuzii illee itti dabalatan amma halaa sana kunuun kan kiyya bishaan danfisee dhaaxaa tokko malee bishaan itti naqa guddisuu jechaadha gatiin bishaan itti naqee fi maal gochuun qaba soogidda maankaa tokkotti dabaluun qaba kalas daqiiqaa keessatti hammanii nyaata lama iddoo lamatti distii meeqan qabachaa oolu iddoo tokkotti hojjetadha jechaadha sama ruuzii itti naquu qofannaafi egaa ruuzii itti naqee fooniin bilcheessee fideen gubbaa isaa naqadha jechaadha amma kana kashiis qolollaatiin kashiis argatanii tere fudhattee deemte achitti bishaan itti dabaltisiinisi jechaadha amma khalaas kanallee kan qadaadaa fi kan kiyyallee ruuzii itti naqu ruuzii bareechee miicee bishaan isaa maaliif keessaa waan hin nam'ee sirriitti goggogsee fide bishaan keessaa qulqulleessee waa tokko hin qabu madda kanatti kana gataniiti yaa salaam kabsaa saudii fakkaatama las naanni bilchaate gubbaa isaa foonna ubichaadha jechaadha kana fakkaata inshaallah boodannaan baasuu sanitti argata akkasii